السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا channel فراهن قرصوم أكسماس جروبي الأمانة. مجا خنا بالبلي لكوف سخية تيك توك رتي أركتي فيديو نبي عيسى تنين أفان رمدي بسلالتي ناف بالبلي شودا وري تيك توك رتي فيديو نبي عيسى قديس تنون دينو غلطو ما سيني دچا أمل لي أكا يوتيوبر رقبو فتني قديس تن تليجرام رئيس قبوستني قديس تن سينافيرا ميسا قنتا خنا هنقول ما تدقي فدا غافليني نغا غافتي في وانا كناتي guyyaa afurmooshan wajjirana bilbilee mee dhageeffadhaan godhumatti akkasii hanga dhumaatti hordofa. yaa maatis deebi'een dhufu qalbii jabdaanee jintaa simuu keessatti gahee olaanaa qaba. Dhugaa. Kanaafuu sadarkaan rabbii isaaf kenname kun nabiyyi ol isin taasisu gooftaallee ta'uu baatu nabiyyi ol isin taasisu beeku. Hin taasisu akkamitti hin taasisne seeta? Tokkoffaa irratti mee sadarkaan isaa kanname kamiyyuu inni yoo ilaalle sadarkaan isaaf kanname mucjizaadhaa kannamee fi mireeha. Maqaan keessan maqaan keessan maqaan kiyya Farahaan naan jaan Farahaan Gursum. magaalaa kam keessan? Gursum. Gursum. Maal jettan? Gursum. Hin dhagahu. Gursum. Gursii? Harar bira Harar. Itoophiyaa keessaa? Ishii. Gaafin keessan haa Nabi Ciisaa akka ati amantiin kan kee maalidha? Amantiin kiyya moo? Pheentee. Pheenteedha akka shira ayyaa obboleessa kiyya qaali. Isaani amantii Islaamaatti Nabii Rabbiiti Quraan irraa akka jedhamutti. Dhugaa. Isaani akkaataa itti dhalates uuma wajjin irraa adda. Akkaataa dhalate haya. Akkasumas hanga ammaatti illee hin duune. Guyyaa dhumaa sanis falmii jaddaaloo wajjin taasifamu keessatti gahee olaanaa qabu. Sadarkaan rabbiin isaa kenname sun gooftaallee isa taasisuu baatu nabiyyoota hin taasisu jettee yaadda. Gaafii bareedaadha. Tokkoffaa irratti waa'ee dhimma amantii Islaamaa akkanatti beekuun kan kee kun haalaan dinqisiifadha. Nama jechuun amantii hunda baratu dubbisu ta'uu keetiin sirraa hubadhe jecha keetirraa. Kana osoo siin jajjabeessine si bira dabruun fadhu. Talamada gaafin ati gaafatte gaafii sirriidha. Gizee laalan ni fakkaatti. Gizee akkasii laalan jechuudha. Ammoo dhugaa dubbachuuf yoo ta'e akka amantii Islaamaatitti nabiyyoota shanii jira warra ulul azm jedhamu. Nabiyyoota shanii jira warra sadarkaan isaanii guddaa jechuudha. Shanan keessaa tokko Iisaadha jechuudha. Isaan shanan keessaa tokkoffaa eenyure? Iisaa keessa ni jira. Ibrahim keessa ni jira. Amma Ibrahimis waan rabbiin isaaf godhe egaa seenaa isaa yoo beekte tana daranii jechuudha. Fakkeenyaaf ibidda darbamee harki isaa hidhamee ibidda darbamiiti hin duune jechuudha. Ibidda keessa akkasitti as bahe. Ammas Noohi jira. Noohni beekta egaa seenaa isaa. Markabaan uummanni dilqa waan isin rabbiin isaa najaa baase amata 950 guutuu karaa uummata isaa yaame jechuudha. Amata 950 uummata isaati yaadeeti halkan takka qofatti yaadee du'aayii godhate yaa rabbi uummanni kun nadayyoo didee narraa dhaqqabi jechuudha. Akkasitti shanii jira sun booda Ciisaadha. Nabii keenya jira Nabi Muhammad keessa akkasuma nabiyyoota gaa Ciisaa Muusaa jira. Muusaas ni beekta gaalaal bahara akkanatti adda fottoisee jechuudha. Bahara rabbiin adda baneef bakka kudha lamatti ce'ee uummata isaa fuudhee kute. Seenaan isaa yeroo ati guddaa hanga bahara karaa dhiigaa jijjiiru hanga hin jiree fi waan akkanaa uummata fara'oon afaatitti gadhiisu waan hedduu dhagaa kan Muusaatis hanga bishaan dhiiga godhu seegan raachafaa bishaan dachee hunda itti godhu hanga muka lafa darbee karaa maal jijjiiru karaa boofaa jechuudha. Kunis maali sadarkaan isaanii gurguddaa warra ta'e shanii jira jechuudha nabiyyoota kaanirraa. Shanan kana keessaa tokko Ciisaadha jechuudha Nabi Ciisaa alayhi salaatu wassalaam. Karaa gaafii as deebi'u haala dhaloota haala isinitti dhalate gizee ilaallu dhalannoo isaatiirraa haa eegallu fakkeenyaaf. Haala adda ta'een dhalate. Haalli adda ta'e kami without male intervention jaaniin afaan Ingiliffaatti osoo dhiirri hin jirre dhalaa qofarraa jechuudha. Rabbiin uumaa kana haala afuriin uume. Haala afur. Tokkoffaa dhiiraa fi dhalaa malee akkanumatti haa uumee jira. Sun eenyu Aadam jechuudha. Addaam. Siigalee abbaa keenya jechuudha. Amma haalli dhaloota haalli uumama jalqabaa Aadam addaa jechuudha. Keenyarraa. Kana Aadam nutirraa adda goosisa osoo hin taane fadhinnaa rabbiitiin kan godhamedha. Halamadaa heewaan haawaa yoo fudhatte haawaa amma male fi female intervention hin dhalanne akkuma Nabi Ciisaa fakkaata uumamni isii dhiirarraa uumamte isiin Aadamirraa. Lama miti
Hasadaffaa Iisaadha. Faallaa heewaanii akkamiitiin dhalaa qofarraa dhiira malee jechuu kaisaa. Amma ka heewaan akkamii ka haawaa dhiira qofarraa dhalaa malee jechuu. Wal fakkaata waa xiqqashoo sii galee miti. Sadii miti ka afraffaa nuti jechuu dhiiraa fi dhalaarraa ka dhalatu. Haala afran kunu maali karaa rabbiiti karaa rabbii lafa kaa'edha jechuudha. Kana jechuun maali rabbii waan fedhe godhuu akka danda'u nu agarsiisa. Nu keessaa haalli wanni irratti walii gallu anaafetti irratti waliin moramne haalli isaan itti dhalate nuti irraa adda ta'uu ni fudhanna. Nu lachuu ni fudhanna jechuudha kana irratti waliin moramnu mi. Akkasuma heewaanis nuti irraa adda ta'uu ni fudhanna. Akkasuma aadamis nuti irraa adda ta'uu ni fudhanna jechuudha. Kanaafuu nuti irraa adda malee caalma hin kannuuf jechuun rabbiin akkatti caalchisee qabaa beeki. Nabiyyoota irraa olii jechuun osoo hin taane fadhina rabbiitiin akkas godhee jechuu sii galee miti. Karaa biraatiin ilaa amma du'uu dhabuusaa yoo fudhanne egaa amma ka dhalootaa fixannee miti. Ka ilaa amma du'uu dhabuusaa kun parpasiidhaan ta'e waan ta'eef qaba. Sii galee fadhina rabbiitiin godhame kun. Laal akkamitti heesee ta'u kun ni ajjeesne ja'anii gizeetti as hanga amma isin akkatti amantan qabdan akka amantii heesaniitti meebii ajjeefame ittanii amantan isin akkaan beekutti mi. Nuti ajjeefamnee wanni as deebi'uuf du'uuf maaliif kullu nafsiin zaa'iqatul mawti jaa rabbiin quraana irratti. Lubbuun uumamte hundi du'a ni dandamtii je seera rabbi lafa kaa'edhaaf seerri kun bakka gahuudhaaf dirqama as deebi'ee du'aa jechuudha. Wanni as deebi'uuf maali du'a dhugaa sun du'uudhaaf jechuudha. Sii galee seera rabbi bakka gahuuf kanaafuu rabbiin amma gaafii takkaan si gaafadha. Rabbiin Nabii Ciisaa zalaalam jiraachisuu ni danda'amu hin danda'u. Hin danda'e. Ni danda'a bar. Hin danda'a. Wanni wal fudhateef maali yeroodhaaf taayimiingi asiin deebi'a. Maal jaamma Baayibil irratti እኔ ቤት ይሻላችኋል እኔ ካልሄድኩ አጽናኙ አይመጣም ጃ ማሊ አጽናኙ አስርገመ አመጋ አመንቲን ክርስቲያና ወሮ ወርደፉ አጽናኙ ሱን ፓራክሊቶስ ጃ ባይቢልን ማለት ተፈሰረን መንፈስ ቅዱስ አፎረ ቁልቁሉ ፈቲፋ ፈሰረማ አጽናኝ ጀቹ ነው ፓራክሊቶስ ኢዳ አፋን አረባት ቲሞ አህመድ ጀቹ አህመድ ጀቹ ነው ማቃነቢ ያት ፈርሃን ናቆይ ሲፊት አመተናን ሲፊት አጋ አካያዱ ኸያተ መጋፊያት ነጋፈተ ሲፍረተ መቀባቹ ባቱስ ያዱ ኸየና ሁበቹ ቀብደ ጀት wanni rabbiin isa ol fudhateef maali isaatu kadhate maal jee kadhate yichi yeewot suwwa kanee bittaaf jee kadhate haana dabartuu naajisuuf na barbaadu jiranii gideen rabbiin du'aa isaa qeebalee karaa samii ol fudhate quraaninis akkasuma jaa inni mutawaffiika wa raafi'uka ilayya wa mutahhiruka min allazina kafaru jaa siin ol fudhadha yaada mala isaanii duraan si ol fudhadha kaafira kanarraa najaan si baasaa jee rabbiin ol fudhate as deebi'a ugguu as deebi'ee hatta dajjaalirree ka ajjeesu isa qooda guddaa fudhata sun irratti kana jechuun maali ulul azmii keessa naqa jechuun adda waan rabbiin adda speeshaal waan kanneefidha jechuudha. Kana gaduu ko godheef rabbii guddaadha. Naagaleera kabraa ammoo magaalaa bulbulaan beektani. Bulbula nin beekee. Garas dhufuus ni tola. Bulbula gamas dhufuun naaf hin tolu ani yeroodhaaf bakka fagoon jira. Naannoo Soomaaliitan jira. Dachiin adda fagoo dhagaa parpasiin dhufuufis hin beeku beetee akka kan ati naamtetti amma. Gara magaalaa bulbulaa dhuftanii dhufuu dandeettanii jechuun sababaan dhufuuf yoo na keessaa naa himte gaa yoo barbaachisaa ta'e nan dhufu. Sumaaleen garam inni. Karaa Jijjigaa. Gaafa guyyaa tokko sun tolees gara bulbulaa dhuftanii naa bilbilaa kaa. Ayyan nan bilbilaa inshaallah gaafiilee ati na gaafatte gaa jechuun sila haala bal'aa nuti gateenye haasoo. Umar rakkoon qabu bilbilaanis na gaafachuu ni dandeessa. Ani amma Baayibilaas ni dubbisa beekte. Anillee gammachuu inuma laala. Laaluun gaariidha baruun gaariidha gaafiilee waan si dhibe gaafachuun gaariidha anillee waan si gaafadhu hedduun qaba. Waan na gaafattu. Osoo qaama wal argine wayyaa jechuun baalaansii illee narra dhaawataadha. Ayyaa anaa si bilbilaa. Ayyaa. Galatooma. Ayyaa beebi amma anaa si bilbila. Ammaan si bilbila yoo barbaadde. Naamduulaatti wal argine yeroo badhaa fudhanne nama sun. Ayyaa. Fedhii qabdanii? Ayyaa abshiraa. Ayyaa. Maqaa kan garuu naan himne? Maqaan kiyya Yohaannis. Yohaannis ayyaa. Ayyaa galatoomi Yohaannis kiyya. Guyyaa waatti qasha booda ammas Yohaannis naaf bilbile. Isin amma Sumaaleen deebine? Sumaaleen deebine? Achumaan jedhee. Macaafa banaar. Maal jettee? Macaafa banaar. Macaafa Baayibila? Baayibilii banaar. Ayyee banadhe egaa Baayibila. Kan afaan Oromootiin banadhama yookaan? Afaan Amaariffaan dandeettaniiti? Hin danda'e.
Kamal afaan Amaariffaatiin dubbisa. Kamiin dubbisame? Yohaannis Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1. 14 takka qoyga ልባችሁ አይታወክ በእግዚአብሔር እመኑ እኔም ደግሞ እመኑ። dhugaadha sirriidha. ልባችሁ አይጨነቅ ጃ እየኹን አይታወክ ማለት ያው አይጨነቅ jechuudha. በእግዚአብሔር እመኑ በእኔም ደግሞ እመኑ ጃ sirriidha. Kan hunduu mara foqabu kun jecha sirriidha. lakkoofsa gaafa ደግሞ amma kana jechuun hiikaasaa sii galee kana jechuun ልባችሁ አይጨነቅ በእግዚአብሔር እመኑ በእኔ ደግሞ እመኑ jechuun hin cinqatina dura eenyu aanse rabbi dura aanse rabbitti amanaa je በእኔም ደግሞ እመኑ jechuun anas rabbi akkaan ta'e natti amanaa jechuu osoo hin taane anas na amanaa je maal ta'uu isaatti amanna nuti akka islaamatitti nabiyyi ta'utti amanna namni nabi Iisatti nabiyyi ta'uu isaan amanne islaaman ja'amu jechuudha. Namni dirqama islaama ta'uudhaaf Iisaan nabiyyi ta'uu amanuun dirqama jechuudha. Yoo namni tokko Iisatti hin amanu je islaamummaa irraa ni baha. Hayya kabira kamiis ilaala. Kabaa ደግሞ lakkoofsa 6 ደግሞ እኔ መንገድ እውነት ሕይወትም ነኝ ከእኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም። ትክክል ነው እሱ amma kana jechuun lama koot goote beekte ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 6 ድረስ ማልጃ ኢየሱስ እኔም መንገድና እውነት ሕይወትም ነኝ በእኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም። ትክክል ነው ማልጀቹዳ የሮ አመፈኛፍ ኢየሱስ እኔ ምን እንጂ አምላክ ነኝ እንጂ እኔ መንገድ ነኝ አለ። መንገዶቹን ኸራ የሰነ መግይስ እውነትም ነኝ እንጂ ዱጋዳ ነብይ ዳምረ ነብይ ሐቅ እንጂ አይናገርም። ሕይወትም ነኝ አለ። ለምን የዘላለም ሕይወት የምታገኘው በሱ በገር ስለሆነ ማለት ነው። በእኔ በቀር በዛ በጊዜው የሮሳ ሱኒቲ ኸራ ኢሳት ይመለንም ተኩ ኸራ ረቢ ደቁ እንድንዲው በሙሳ ዘመንም በሙሴ ዘመንም ጋፈ ነብይ ሙሳቲስ ኸራ ኢሳት ይመለንም ተክ ኸራ ረቢ ደቁ እንድንዲው ኸራ ኙት ይመለ ኸራ ነብይ ሙሳት ይመለ ጋፈ ነብይ ሙሐመድስ አማ ይሄ ዘመን አማ ዘመን ነው ዘመን ነብይ ሙሐመድ ኸራ ነብይ ሙሐመድ ይመለንም ተኩ ኸራ ረቢ ደቁ እንጅሩ ይቹ ማሊፍ ሴራ ነብዩኒ ላ ኸራ ረቢ ነማያመን ሲገለ nabiyyoonni hundi garuu seerottii takka takkatti wali garaagarummaa ni qaban. Seera garaagarummaa ni jira. Siigalee miti. Yeroo sunitti seera nabii Iisaatiin malee seera gaafas rabbiin isaa kan sun hin malee nam tokko karaa rabbii kadhaqu hin jiru. Yeroo nabii Musaatittis yeroo Museetittis akkasuma yeroo nabiyyi Musaa duras gaafa amma fakkeenyaaf nabiyallaahi Luut Nooh kanaas yoo ilaalte እነሱ እውነትም መንገድም ናቸው በእነሱ በቀር ማንም ወደ አላህ የሚሄድ የለም ማለት ነው። ሁንሱ ማረኮን ቆው ናገሌር ጋፊ ብራ ቁርአን ራሃ ለቆፍ ሰሜካ ሱራ ማለት ሱራ ሸነፋ የቹን ሱራ ከሚን ሱራ shanaffaa qoy gabaan bonutti jira ayata meeqette 33 ayata 33 dubbisu qoy anas asin baafadha suuraa maayida jechuudha ayata 33 hay dubbisi dubbisu የእነዚያ አላህንና መልእክተኛውን የሚዋጉ ምድርም ላይ ለማጥፋት የሚተጉ ሰዎች ብዛት መግደል ወይም ማሰቃል ወይም እጆቻቸውንና እግሮቻቸውን በማፈራረቅ መቁረጥ ወይም ከአገር መባረር ነው። ይህ በእነርሱ በክርቢቱ ዓለም ውርደት ነው። በመጨረሻይቱም ለእነርሱ ከባድ ቅጣት አለ። አመጋፊንኪያ አላህና መልእክተኛውን የሚዋጉ በምድርም ላይ ለማጥፋት የሚተጉ ጀል ይህንኒ አላህን ከምድር ለማጥፋት የሚተጉ إنما لا كم جالس أفان عربات يسلب سدقة إنما جزاء الذين يحاربون الله جاء أفان إيش أوريجينال تكست يسمى أفان عربات إنك تجربت سيقولك إنما جزاء الذين يحاربون الله ما جت شو جزان أمة ربي لولو يجو ربي نملول نما ربي لولا بني يجو
ورسوله في إرجما إسا إرجما إني إرجتي ويسعون في الأرض فسادا في أمس دتي خنرة بدي ببلسو فكان يفو دلغا نما خنا نما كمي شو ده أمنتي ربي عرب سوتاك جي أما فكان يف ربي قداني عربسا يسوع ني عربسا محمد ني عربسا موسى ني عربسا إنسان يندتو مال غرو جرا لولا بنيتو شيغلامي ويسعون في الأرض فسادا يجون دتي راس مال ببلسن همتو فكان يف أكن من يو كلا ديمن دالان بانتي دان أكديم تو فكان يف مو كل ما وكديمن يخانو مو حتى مين فا ومارا كونكو مالك أنا ما زرفو فساد يجون همتو يجو همتو قالال كمان نيمي دبيتي وان هدو لك بتابيس دلقان نما كنا جمالك تأسي قولو شفتات هي جرايجو أما أكسر توبيت نمتكو شفتات هي خرط يوسي به بقى نما خزر فوته مال قول مطمئن توبيا لولو تبنامي لا لقى أما لا نمنير أن يقتلوجا أجيفمو قبنيجا أكتف سرمو جربيتي هون وربي لولو نمني خا دلقا ساوان كنا قول تيخي ايشو نمني ربي لولو جزي سنجو ربي لولو جزي سنجا أبر ربي لولو جزي سنجا أما فكينياف ربي لولو يجون أون زموت حرام عيدالله ومارا كون قبو يتفكر نو كالا لمثالي سويو أينو لولو جرا سير ربي تي لولا مريخا جيشوخا دبيخا أكتفرا شوك بدو جرا بر أما فكينياف هذا في أبخي سنخبجا جا أمانتين الرب سا ومارا فايدان كمان هذا في أبان خنيو سنجي نمني خلال هذا أبخي تنكو فاس لولو تنجرو سير ربي تنس لولو جرا يجو سيغلي لا أن يقتلوا أجيفمو أو يخانمو لا أما أبشيني خرجرة يسلبوا فنفمو أو يخانمو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف حركة في ميل لساني alternative ميل مرجايو مرتي حركة بيتا حركة مرجايو مرتي ميل بيتا مالك من ونخو هم خنجوري في ربي بيتا أكن مني بدي ببلي سراف يجوينو مني سودا تشيني يشو آيات خنان خوني مالي فيها سيفين برأيانو ذلك لهم خزي جا خوني سانتي كيسو في الدنيا رتي أكاد شون خنامات نما سالبتا نمنا كيسي خناماتي كارامري نمني لهم جزء كان أكس قدامو أركي مالي نما تشخنا وانا كسي قد يبري جاني نبي خان ولهم في الآخرة عذاب أليم جزء دويرة ببيرة دكالة كتات الجوات يسي إجتاجا خانة يشونغا كونسبت مالي جزء ولا سيكا ويشو أكن مني خرارة بيترت حمتو يادي جينو منيشو خما فكينيا ada fi hodo am fanya aka oromo ti ada jiramiti ada oromo yo namni tokko fallese yo kharrafsute oromo ni usti ada oromo yo fakanya yo kharrafsute oromo kharrafsu yo te namni tokko oromo te in fakanya in ustu bar oromo sena khanya duda khanya tikese aka kasntane fsera jawab qabde am fanya oromia li yuhayli fagizir ke polisi la kana gizir kisda malif oromo fitina arabs oro li yuhayli dura dabate malif indi sanka akka suma amas waraanni biyya biraa Itoophiyaa dafaree isin seenu maaliif makalaakaa qabdi biyya kabachiisee jechuudha seera rabbii kabachiisee jechuudha ayyaan kun ifi maaliif seeraa fi heera amantaa amanam tokko Yesuus arrabse kuno ayata kanatti itti asbaha tarkaan fira fudhatamaa jechuudha sii galeeme gaafii biraa kabraa bakka antumiree jedhu anaa si gaafataa gaafii takka ishee kana gaafatanii leelamuudha yoo dandeesse jechuudha Yohaannis Wangeel banadhu wanti jechi barbaade bulbula yeroo Sumaalee kan gara bulbulaan dhuftaniiti. Bulbula Finfinnee. Finfinnee bulbula. Dhuftaniiti. Dhuftanii. Gaafa dhuftanii wal arguu barbaade. Wal arginaa abshiruu mara kun qabu yoo rabbiin jee rabbi gahaa mijjiisu haala ani yeroodhaaf amma haala bijjaa keessa hin jiru. hamma nami jawti ga bilbilan akkanatti waan takka na gaafachuun ni deessa fiilmoota xiyyeessuun laaltee miti kana biisaaf fiilmiin ani afaan oromoo deebisee hordoftee jirtan fakkaata kan Yesuus fa achirraa yoo gaafii qabattes galaaltee achirraa amma waan hudduu hubattan nuti amma perspektiiviin itti ilaallu nabi Isaa nabii ta'uu isaati haalli dhalootaatti akkuma dheengadda na gaafattetti خلي مودين قد سخن أبيل بلته. لا تفارا نادين سا. سيني فين تبي أنا سيني بالبلا. يوانيس. ما جت.
dhengidda akkuma naa bilbilteetti na gaafatetti haalli dhaloota isaa gaa rabbiin haala afuriin uumaa kana uume jee seemi tokko garii haadha abbaa malee uume Aadam gariis tokko takkaas Maryamaas abbaarraa haadha maletti Aadamirraa uume eenyu maali Haawa jechuudha Heewaan akkasuma Iisaanis haadharraa abbaa malee uumame sadii miti haa afraffaa nuti jechuudha akkuma dhengiddu seeme suni haala kanaan itti amanna haala adda ta'een dhalachuun isaa rabbi isa godhu jechuudha kiyya amma ani kan itti gaafachuu deemu Yohaannis Wangeel lakkoofsa 14:28 irra yoo ilaalte Yohaannis 14:28 Yohaannis 14:28 maal jaaseeta dubbisa እኔ እሄዳለሁ ወደ እናንተም እመጣለሁ መስማችሁ ሰማችሁ የምትወዱኝስ ብትሆኑ ከእኔ አብ ይበልጣልና ወደ አብ በመሄዴ ደስ ባላችሁ ነበር ጃ የሚያከሚቱ በተ አያተ ኻለ ጀቹኒ ኢዘር አባይታት ጫላም ትሬ የሚሉጋ ጫልማ ያከም ጫላም የሰከኛስ ጀቹኒ ከይሶ isa uumamtire ta'e jennu akkasi fuuraan sah amma isni abbaa gizee jiru amma abbaa bakka jiru kana aabii ka jiru kana Allah jechuudha beete amma baayibilee aabii Allah kaaya beete aab jechuun akka rabbi jechuudha rabbi guddaa eewwa እኔ እሄዳለሁ ወደ እናንተም እመጣለሁ እንዳልኋችሁ ሰማችሁ ኒንዴማ ስሙዳ ሲንዴበ ኒንዱ አንጀነ ይላል ኒንዱ አንጂ አስብረቲ እንጀነ ያገርተ ይላል አማ አስብረቱ አማራው በነ እኔ እሄዳለሁ ጀመለ እኔ እሞታለሁ ከዛ በኋላ እነሳለሁ ይበከጂ አኒንዱ እርግሲኒ ካሱንቴ አኒንዴማ እርግሲ ወዳ ሲንዴበ አማ ሙስሊሚኒ ሰክርመት ተአመና ንረቢ ፉዳቴ አስዲቢአ አኩማቲ ኸሌና ኢምቴቲ አስዲቢኤ ኙፋ ጂሰና አንጀተ ደጃሊሚ wani dhufuuf amma isaan biraatti osoo hin taane akka uummanni isa rabbi jee gabbaru jiru waan beekuuf maal ja'ani baayibila irratti bakka biraatti maal ja'a narraa achi fagaadhaa ja'anii bar ጌታ ሆይ እኛ ባንተ ስም ተአምራትን አልሰራንምን ባንተ ስም ስንት አይኔ ያልነበራቸውን አሰጠናቸው ምን ጊዜ ጃኒ ማለት ነራ ወራህምን ነው ጀታቲኒ ወረሱኒ አከስ ጃ ዱፌ kanaafuu kanee abii baltaal jechuun isaa maali anarra rabbii caalaa kanaafuu በመሄዴ ደስ ባላችሁ ነበር ጃ በመሞቴ ሳይሆን በመሄዴ ጃ ቤቴ kanaafuu asirratti amma isaan akkam du'in si agarsiisa jechuudha kabiraatti sama bana dhugaasiifin hima kudhaafur kanuma bani kudhaafur እሺ ማናቸውም ነገር በስሜ ብትለምኑ እኔ አደርገዋለሁ በኢሳ ስም ማለት ነው በኒ አማ በከቲ ሱና ከአብራራቱን ፈራ ናፋ አብራራ ማልጃ ማናቸውም ነገር በስሜ ብትለምኑ ዳራምቲ ኢሳን ኦልዴ ቢጋ ጉባራ ገገሊ እኔ ወደ አብ እሄዳለሁ አብም ስለ ወልድ እንዲከበር በስሜ የምትለምኑት ሁሉ አደርገዋለሁ አኒን ጎዳ ይላል እኔ ወደ አብ እሄዳለሁና አብም ስለ ወልድ እንዲከበር በስሜ የምትለምኑት ሁሉ አደርገዋለሁ እኙ ከነጃ ኢሳ ማልጀቹዳ ላል አነ ኸራረ ቢቲን ዴማል አመር ወዱ ከና ከሚ ፈሃመን ሴታ ዋናከ ኢሳ ኸዳተኒ ኢሳን ጉዱቲ ሚቲ خنا ما خن وكم جاء أنين دماجي خخنوا إيه يوم أسبرت وان خدتن إني ودأب إشيدان لهمنا عابم سلا ولد إندي ولد شوني إيسا أمتي إيسا ده ولد إندي كبر بسيمة يمسلم منوتين بولد سم تلمن عليه شمتي إيه شو خا إيه يو خخنوا يا يمي أدرجو أبنو مين لما نوصى ولدنا مين لما نو ولدنا በወልድ ስም ነው የምትለምነው አይ የሚለመነው ማን ነው አብ ነው የሚለመነው በሱ ስም ማለት አንተ አምነሃል አይደለ በኢየሱስ ነብይ በመሆኑ ለምሳሌ ማለት ነው ኢኤርዲ አከይ ሰበከኒ ከናፎ መላል ረቢን ከዱአይ ትራቄ በሉ ዩሚቹ
yeroo ati ergama isaa kana akka rabbiin isa caalu amantee inni ergama ta'uu amante du'aayii keessaniin qeebalaa jechuudha hiikkaansaa. bakka naa galee. Waa akkasiiti. Ugaa ayyaata hedduu jira ga'anii beetee osoo ittiin qophaa'uun amma kana gaafatte malee amma yoo itti qophaa'e hedduu siif as baasuu hin danda'a. እውነት እላችኋለሁ ጃማ ዮሐንስ ወንጌል 14 ጉባኤው ላልተ በእኔ ሁላለም ፈራደይቴ በእኔ የሚያምን እኔ የማደርገውን ስራ ራሱ ደግሞ ያደርጋል ከዚህ የሚበልጥም ያደርጋል ልጅ ሃያ ማጅቹ ለኹናማ ሰብረኝ አፍር ሁላለም ዮሐንስ ወንጌል አፍር ሁላለም እውነት እላችኋለሁ በእኔ የሚያምን እኔ የማደርገው ስራ እርሱ ደግሞ ያደርጋል ከዚህም የሚበልጥ ያደርጋል። ከማ የሚበልጥ ከኢየሱስ የሚበልጥ ማለት ነው። አዎ ይሄ ምን ማለት ነው? ዋናው እምነት ነው ማለት ነው። በአላህ ያመነ ሰው እና እሱ ነብይ መሆኑን ያመነ ሰው ማለት ነው። ይሄ ተራ ነው ማለት ነው። ይሄ ማድረገው ነገር ሁላ ከኔ አይደለም ከቶ ማድረግ አይቻለኝም። ይሄን ሁሉ የሚያደርገው አላህ ነው ጃበር እስሚ ይገለኝ እና አከሲቲ ማሊ አላህ ጀሮ በኪታብ መጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ ባይብል ረንጀሩ እንዴ አማ ፈከኛ ባይብል ጋፈ ነቢ ኢሳን አፋን አማራ ድቦቹ ቱሬ አፋን ሂብሩስ ነው አራማይክ ከጃሙ ቱሬ ጋፈስ እንዴፋን አና ሲፊማ አራማይክ ቱሬ amma fakkeenyaaf fi sifima Elohim lama sabaktanii jaami amma jechi sun jecha isaan jedha afaan isaati irraa baase Elohim jechuun ilah jechuun Allahumma jechuudha mee Allahii fi Elohim Allahii dhihaatamoo Elohim እግዚአብሔር fakkaata Mo'aabii fakkaata Elohim dhaame ati afaan sanii beektanii afaan Arabaatii fi afaan sun sister language jaaniin obboleeyyin. Walitti dhiyaatanii? Akkuma afaan Oromootii fi afaan Somaaleeti walitti dhiyaachuu keessa jechuudha. Siigalee? Afaan isaanii beekaa yoo isin beektan malee. Eloo jechuun ilaah jechuudha. Allah jechuun? Allah jechuudha. Eloo jechuun ilaah jechuudha. Amma fakkeenyaaf shaaloom jenne nabi isaan gizee mana ol seenu. Shaaloom? Gizee mana ol seene bar gizee amma apparruum irraa gabbu'ee hawaariyaa isaatii gad dhufe. Baibilli bar afaan isaaniitu siniin kaya bar maal jee shaaloom jee seenee jaa. Shaaloom aleekum jee ni seene. Shaaloom jechuun shalaam. Assalaamu aleekum jechuudha. Agartee walitti dhiyaata. Walitti dhiyaata jechuun kiristaanonni yeroo telegiraam irraa walii barreessan maal shaaloom waliin jedhan. Shaaloom waliin jaalannee mire haa. Shaaloom jechuun amma isaan irraa muraniituma shaaloom jaa malee. Yesus wanni jee gaafas shaaloom aleekum jeen hawaariyaa isaatiin assalaamu aleekum jeen jechuudha. Siigalee? Kanaafuu maali Allah jechuudha. Amma afaan Amaaraatti gizii deebisanii aab fa'aa godhan. Maaliif abbaa godhuu barbaadaniiti aab jaaniin beeyte? Kanaafuu rabbiin jechuun rabbiin gabbaramu kan akkam ta'uu qaba kan hin dhalle kan hin dhalamne kan wanni isa fakkaatu hin jirre fi ammas kan ammayyuu isarraa gargaarsa barbaadu ta'uu qaba jechuudha. Isa hafuura rabbiitiin dhalatee mitiire? Hafuura rabbiitiin haa akkamitti? Hafuura jechuun dura sii galee hafuura jechuun maal jechuudha? Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti በመጀመሪያ ቃል ነበረ ይላል። ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ይላል። ዮሐንስ tokko akkas jeegala በመጀመሪያ ቃል ነበር ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር አማቲ jechuun sii galee jira? ቃል jechuun Yesuus himti? Dura attan irratti haa walii gallu. Hiikkaan isaa sii galee jira? በመጀመሪያ ቃል ነበረ ይላል። waliin faalleessu jechuun yaa baramaaf dura jechaa ture jechi sunis rabbi bira ture gisee jiru dura rabbi ture moo jechaa ture? Dura rabbi ture rabbi bira moo jechaa ture? Amma as biratti bar baayibilii maal jira? በመጀመሪያ ቃል ነበር jee bar amma hona bartu? Sirrii miti jechuudha jechi sun. ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ቃል እግዚአብሔር ነበር። amma laal wal faalleessa amma fakkeenyaaf dubbii kana yoo fakkeenya fudhanne akkam jechuudha በመጀመሪያ ጠረጴዛ ነበር haynu fakkeenya akka nu godhuuf ጠረጴዛውም ስልኩ ጋር ነበር ስልኩ ራሱ ጠረጴዛ ነበር jechuun maal jechuudha meesiif gala waan sammuu namaa fudhattu miti bar jechuu akka seenteensii kanaatitti amma seenteensii kun በመጀመሪያ ቃል ነበር
ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ጃ ረቢ ቢረ ጅረ ጃ በር እግዚአብሔር lama ta'an jechuudha. lama ta'an jechuudha qaalam እግዚአብሔር ነበር ጃ amma እግዚአብሔር lama jira jechuudha bakka tana kuni maali waan itti idame matsaaf qudusitti amanti islaamne kamitti amanna seeta baayibila harka namaati keessa seenee jira kanaafi wal faalleessa si galee amma jechi kun jecha ilmi namaa hubachuu danda'u miti waan maaliif waan harki namaa keessa seenee jiruuf በመጀመሪያ የነበረው አልፋና ኦሜጋ ነኝ ይላል ረቢ ዳመረኻ አመንትስ ማጀነ አመነሰታ ረቢን هو الأول وإن خدرج ربما هو الآخر ختم بودانوس ربما سيقاله قالي في مرة فنكن عمل منفسي جدا قال جدا أما قالين جتشا مريخا جتشا خمي تهي خجو جتشا ربي هون جيني مريخا تهي مريخوس نبي عيسى إخا أما فكانيا في إيواني جبريل تيرجيتي خرام مريما قوم يسيخ ستتعفو فيمي حفورها أيوة خنافو مالجة تدخل حالة إتي مساتي إبسو في ملء ربما نقر سيسوي تشوسي قاله شيء كتاب بكا إسام يا لكان جرو ملء بسماي بمجرم سلطان كله تسطون يالكن تكونجر أينو خني في دابر قافين أبدو كنيت خنافو خنايتشو مالي إني إساؤولي متي قبراي تشو دابر وان نمني وافودة تو قبرا بر يوجي اللي تشو بكس إسني قبري تشرب بيتي تشو بر سيقالي متي سيقالي أما جتشو تهدو جري متي هجي سني كامي ومارا كونكو حبيبي خيا دلقان تيجاو تنما أما تي يسوسين أكو واقته أمانتا أنيمو ينا أب عندنا جتشون أنغو ساكني رها أستاذ سلاسة نلتشو توك ينا أب عندنا رودو كريستاني جتش خانة كابتيتي ربي دا جاويتي أكس جامي إفبود أولدي بيلا لغا يساتني أباتي كهولو يبالتاي أباتين إج لنتكاتشو مانم عيشلم جي جيزي شنينا أب عندنا جي أما فكان يعرف أكا ورك أما تكستي أمانتا أكا زنيا ونانو أكا واقتي أمانتا يجو لا أما سبرت إننا أبو عندنا أما كيف أنا أبانك دكتور يونجي فكان يعرف أنا في أبانك يتكا يونجي أما بروفيشنالي دام بانا مويجر أما بيتي سيغلي أما كغبارة ناقية غريب بسيغا تدمي جارة إن أنت كن عندنا قرباتشو كبغوشي سلال خوناتشو أتامنو بغوشي دمتين يسمالو ونيم አውቃቸዋለሁ ይከተሉኝማል እኔም የዘላለም ሕይወት እሰጣቸዋለሁ ለዘላለምም አይጠፋም ከእጄም ማንም አይነጥቃቸውም የሰጠኝ አባቴ ከሁሉም ትልቅ ነው ሲገለ አባቴን እጅ ሊነጥቃቸው ማንም አይችልም እኔና አብ አንድ ነን purpose ida lama kayo da ibsu jira sigale kayo khiya fi kharab bitakada sigale kayo da ibsa male amad didde misdi fare tiro alte malja nam takka har karab bitira isan basun den dewu je mere kha itti anseo har khira jeme amma didde misagala fare tiro abban khiya hundar gudda jeber hunda woni chaala jisati mere kha nam takka khira basun den dewu didde misagala fare tis abban khiya hundar rawu gudda harka abbaa kiyya tarees nam takka baasuun danda'u je eenyu hoolota sun hoolonni eenyu ni beeta gaa hoolotni eenyu akka ta'an hordoftoota isaatiin hoolota jaan beeta isaan gawwaa waan ta'aniif akkas jaanii beesu waan biraati miti gawwaa waan ta'aniif isaanii rabbi jaalimi kanaafuu maal jee boodatti soddommaffaa irratti anaa fi abbaan kiyya takkaa gise jiru kaayyoodhaanii jechuu si galee kaayyoon keenya maal an harkaayis baasa rabbi harkaayis baasuun danda'a maaliif kaayyoon kiyya karabbiin ergeetii jechuu isaati si galee fakkeenya yoo fudhatte ammaan abbaa kan kee dhukkubsataan tokko abbaa kiyya biroo dhaqee akkanatti dawaa akkanaa kan taaf ni jira mireeha abbaan kiyyas doktora anis doktora kanaafuu anaa fi abbaan kiyya takka jechuudha yoo siin jee anaa fi abbaan kiyya maali ni tokko jechuu kiyya waa'ee maaltiin siyaasaa jira waa'ee dhukkubsa haala tiriitti godhanii dhukkubsataa akka haala dhukkubsataa tokko tiriitti godhan doktorummaadhaanii baana malee qaamaan walitti takka jechuu miti si galee kaayyoon keenya maali dhukkubsataa maal godhuudha
wallaanuu jechuudha. Kaayyoo isaaniitiin walitti akka. Sii galee? Kabiraan jira. Kabiraa waa'ee ejjisiisii jechuun akka amma isni fannifamuu isaatiif kana ni amantaa? Fannifamuu isaa moo? Guyyaa sadaffaa irratti fannifamee. Haayame guyyaa maalii fannifame? Jimaata sa'aatii 9. Ergasii yoo guyyaa kam awwaalame? Guyyaa kam ka'e? Jimaata sanbata Uhudii ka'e jechuudha. Uhudii zaa meeqatti ka'e? Uhudii zaa meeqatti ka'e? Zaa meeqa ka'e alhada? Ganama ka'e moo zaabudaa ka'e moo galgala ka'e? Guyyaa ganama ka'e mi? Haaya amma gaa የሰው ልጅ 3 ቀንና amma gaa isni bakka sanarratti waan haasa'uu jira. Sign of Yohaannis ni beektaa miti? Isa wajjin if wal fakkeesseetti dubbataachi biratti gizee himu Baayibilii. Amma sun akka jecha sirriin ta'anii si agarsiisuu deema beeyte. Guyyaa meeqaa fi halkan meeqa taa'ee qabee keessa inni? Halkan 3 fi guyyaa 3. Akka matsaaf quddusiin juutte jechuudha. Haayamee haala koyinu haaya. Guyyaa maalii du'ee? Jimaata. Zaa meeqatti du'ee? 9. Hafannifamee jechuudha. Zaa meeqatti? 9. Already guyyaan dhumee jechuudha bargaami. Guyyaa jechuun zaa 24 mireeqa. Maaliif Baayibilii halkan 3 fi guyyaa 3 jee waan ka'eef haaya. Guyyaan sun ni lakkaa'ama ka jummataa? Sa'aatiin lakkaa'ama guyyaan guutuu garuu. Guyyaan guutuu kanaafuu galgala sun ta'a akka galgala irraa eegalamaa jechuudha. Galgala tokko. Galgala kan bulee galgala sabtii bulee ta'a akka haya guyyaa sabtiitii ammas sabtii ela Yohaannis kaardii narraa fixatee bar siifin deebisa jeetiin anis amma kaardii ergachaa ture dhagaye halkan 3 fi guyyaa 3 qabri keessa turaa jaa Baayibiliin. Wanta maasaa kun waa yeroo dheeraa fudhatu waan ta'eef illee mataa jira amma siifin bilbila amma guuttadhe kaardii. Kaakaa bullaa'e. Sifi amma ana si bilbiluu deemu naa bilbilte ana si deebisaa qoy. Hello. Daga. Waa amma kun siif dhaga'amame. Dhaggeeffadhu halkan 3 fi guyyaa 3 jaa qabri keessa ka ture. Akka eenyutti Yohaannis jechuun Yuunusidha. Yoonaas kan garaa qurxummii keessa ture jechuudha. 9 jettee ati gatoora zaa horata akka kana kan fan masqala irraa gabbuusan akka amantii keessan barsiisutti guyyaan sun dhumee jira almost galgala sun bulee jechuudha qabri galgala sabtii ta'a akka ji. Haaya guyyaa sabtii ni oolee jechuudha qabri keessa laama ji. Halkan takkaa fi guyyaa takkaa jechuudha amma. Haaya halkan alhadaa ni bulee jechuudha. Halkan lama ta'e ammami? Halkan walakkaa guyyaa guutuu. Miti laal halkan sabtiitii fi halkan alhadaa qabrii bulee mireeqa. Ganama alhadaa ka'e. Kanaafuu halkan lamaa fi guyyaa takka bichaa qabrii keessa ture jechuudha inni. Yoo akkasii lakkoofti. Akkasuma sirriitti. Hatta yoo kan guyyaa jumataatti illee itti iidaaneef halkan lamaa fi guyyaa lama ta'a. Isin immoo halkan 3 fi guyyaa 3 ja'a. Mee haala kamiin foormulaa kamiin dhugaa goosistaa amma wanni kun maal agarsiisa rabbiin ni kijibaa ni kijibuumi rabbiin isa buubar mee herreega kamiin halkan 3 fi guyyaa 3 gootaa nama galgala jimmataa du'ee ganama alhadaa ka'e halkan 3 fi guyyaa 3 qabrii keessa turee jaanii ibsuun hin danda'amu jechuudha maaliif halkan lamaa fi guyyaa takka ta'a. Kuni maal jechuu si agarsiisa kana akka namni barreessee si agarsiisa jechee isaa osoo hin taane. Siigalee miti. Ammas Baayibila keessa yoo ilaalte matsaafa keessa bakka takkatti hin jiru jechuudha. Kana isaan je ani rabbii na gabbaraa akka je hin jiru. Na amanaa kee hin jiru. Ani rabbii na amanaa. Ba'anee imaanuu Baayibila imaanuu. Jechuun qabasuun naamna lanu ko wanti itti amanu kanatti amanaa gisee itti amanna barnuti islaamni maal ta'u itti amanna fakkeenyaaf rabbi ta'u itti amannu bar rabbi qophaatti baase rabbittis amanaa anattis amanaa gisee ju rabbiin rabbi ta'u isaattis amanaa anattis nabiyyummaa kiyya amanaa jechuudha barsu. Siigalee. Kabraan jiraare. Injuruun jebar Baayibila keessa inuma hawaanni ju kan ana na gabbaraa ju ani rabbiidha. Injuru jechuudha. Ammoo yoo laalte ani nabiidha kajuu jiraa'u akka rabbiin taane. Wantoonni musliima ta'an qamar fa'aatii gaafatanii
qabaniirani sagalu. Hatta kan rabbummaa isaa ibsu osoo hin taane kan nabiyyummaa isaa ibsuutu guutuudha jechuudha. Si galee miti. Kanaafuu ati gaa nama sammuu qabu nama Oromoo tokko nama waan gaa jechuun amantii tanaatu qeebalii jechuun osoo hin taane waan sammuu kan kee fudhatu. Amma amantiin Islaamaa waan amantu rabbi akkamitti amantii bittee faayoo nagaa fatte siifin adda baasa. Rabbiin nuti itti amannu amma Qura'aanni maal jaa qul huwa Allahu ahad jaa ji rabbiin tokko rabbuma tokkotti amannaa jechuudha. Allahu samad jaa inni kan namni rakkate hundi itti isa dheeysu jechuudha. Si galee kan nama hundi rakkoo hunda kafuru jechuudha. Lam yalid hin dhalle walam yuulad hin dhalannes inni. Isni khadalus miti khadalatus miti jechuudha. Walam yakun lahu kufuwan ahad wanni isa fakkaatu hin jiru jechuudha. Si galee foormi waan kana waan guutuu rabbii rabbummaa biyya ilaaltu rabbii jechuun akkana ta'uu qaba beekte amma keenyaaf tokko ta'uu qaba rabbiin tokkuma kan haajaa nama baasu ta'uu qaba kan hin dhalle ta'uu qaba kan hin dhalanne ta'uu qaba ifi ammas maali wanni isa fakkaatus hin jiru jechuudha. Si galee rabbiin akkana fakkaata maarree fakkaata amma fakkeenyaaf rabbiin Iyesuus yoo ta'e rabbiin nama diimaa fakkaata jechuudha. Si galee kanaafuu akkasitti hubadhu rabbiin tokko waa'ee nabi Muhammadis yoo ta'e Muhammad ergamaadha nabiidha akkuma arra duratti isa duratti nabii hudduu ergite jira rabbiin akkuma Muusaa ergitti Iyesuusis ergitti akkuma ammas waan ergitti eenyu Zakariyaa fa'a warra kan beektaa miti kuni nabiyyi dhumaati jechuudha nabi Muhammad rabbiin bakka fadhe irraa ergachuu danda'a rabbiin nabiyyoota fadhu Afrikaa irraa ergata fadhu Awurooppaa irraa ergata fadhu isarraa ergata biyya Arabaati irraa jechuudha. Si galee kanaafuu Qura'aana dubbisi hubadhu waan si dhibee jiraate nagaa fudhanis waan rabbiin alaaf siifi waan ijaa. Amaariffaa sanii qaba. Kitaaba qamarii fa'illee baasanii jiraanti. Isallee dubbisaa wal bira qabaa fallaala. Akkasii duuba maal hubatte ilaarraa waan irraa hubatte ni qabdaa? Ani hoo? Dubbisaatuma jira garuu wanti baay'ee wal'aa jira. Mee waan duraa ol dhee nagaa fadhuuti si hammaan beekuuti siifin jaala. Waan anis nama hin beekne yoon hin beekne waan nama beeku gaafadhe jechuudha. Jechuun akka nu jennuu fi kamsiimoonni jiru baay'ee wal'aa. Mee fakkeenyaaf bakka tam fa'aatu wal'aa? Amma fakkeenyaaf musliimoonni hin fannifamne jedhu bakka quraana keessaa bakka akkas jedhu illee hin jira argeera. Akkasiisa. Garuu nuti fannifame jettaniis. Akkasiin wal dhaabbataa baay'ee isaanii. Inni nuu rabbi ilma rabbi enna inni nuu rabbi enna isin ammoo ergamaa jettanii baay'ee wal dhaaba. Haa egaa amma gaafii lamaan sirraa qabadde tokkoffaa ergamaa jenna nuti isin rabbi jettaniini nuti hin fannifamneenna isin fannifame jettanii himi amma kan rabbummaa fi ergamaa irratti as deebinu ati amma Iisaa rabbi jettee amantaa miree haa maaltu akka rabbii ta'u jechuun maal ragaa qabda kanarratti moonumaa amanta. Isaan tokko kaa wal keessa jirani. Akkamitti wal keessa jiran mee? Ani akkuma isa keessa jiru innis na keessa jira dhaamtire. Kanee abii balxaal gisee jiru amma mee isaatu rabbi keessa jira moo rabbiitu Iisaa keessa jira? Qoy Yohaannisni 14 irraa bakka anis isa keessa jira jedhoo dubbisa. Toomaas ጌታ ሆይ ወደምትሄድበት አናውቅም መንገዱን እናውቃለን አለ። ኢየሱስም እኔ መንገድ ሕይወትም ነኝ። ፊልጶስን ደግሞ ሰደት ድረስ ጌታ ሆይ አብን አሳየን ይበቃናል አለው። ኢየሱስም አለው አንተ ፊልጶስ ይህንን ያህል ዘመን ከእናንተ ጋር ኖሬ አታውቁምን? እኔን ያየ አብን አይቷል። አንተ አብን አሳየን ትላለህ። እኔ በአብ እንዳለው አብን በእኔ እንዳለ አታምንም ይላል። እኔ በአብ እንዳለሁ አብን በእኔ እንዳለ አታምንም ይላል። ማለት ጁሜክሱን jechuun anillee abbaa keessa jira innillee na keessa jira jedha. Akkas jechuun isaan lameen qaamaan takka moo kaayyoodhaan takka jechuu agarsiisa? Kaayyoon isaanii tokko. Kaayyoodha malee qaamaan takkaa miti jechuu barra. Kanee abii balxaal jee barsiime. Yeroo inni tu'amullee waa abii qasuwaa
الموت ما تكرر هما صح amma kanarraa wanni hubattu wanni hubattu kaayyoo keenyaatu takka jechuu jira malee anaa fi inni takka qaamaan takkaa jechuutu jiru bar kaayyoon ani qabadhe dhufe kaayyoo rabbiiti amma fakkeenyaaf samii gizee laaltu dhagaa afaa gizee laaltu uumaa kana gizee agartu dalagaa rabbiitii miti maashaallah innaa bar nuti islaamni rabbitti yaadannaa jechuudha waan rabbiin uume ተአምር ነው የምናየው በተአምር ውስጥ ማንን ነው የምናየው በፍጥረት ውስጥ አላህን ነው የምናየው ገባ አይደለ ኸነይቹን dhagaan kun fi rabbiin takka jechuudha amma fakkeenyaaf baabbilee dhuftee ni beekta takka baabbilee takka dhuftee baabbilee dhagaa tokko haa kana walirra taa'u jira dhagaa walirra taa'u tokko jira bari'uu agarte isin biyyi isinitti dhagattaniif bar dhagaa tokko jira laal jidduu isaanii wanni takka hin jiru fakkaata qabxii xiqqoo takkaanii dhagaan guddaan tokko dhagaa guddaa tokko irra ta'a ጊዜ akkasi dhagaa sun laalu dhagaa sun keessaa rabbi agarta maaliif dalagaa rabbiitii agarta kana jechuun dhagaan sun rabbi jechuu miti dalagaa rabbi agartaanii jechuudha amma ጊዜ nabi Isaan akkasitti waan dila sun godhu rabbi keessatti arkite jechuun dalagaa rabbi waan rabbiin isaaf kenne kasii galame akkasi amma fakkeenyaaf waan rabbiin jechuun milkata nama agarsiisu bani akkas jechuudha barbaadite malee anaa fi rabbiin takka ani rabbi jechuu isaatii miti sii galee kana amma Yesuusin amma ati akkatti amantutti rabbi yoo ta'e jechuudha maaliif kadhata rabbi kadhateetini aangoo kennee jire maaf kadhata isni aangoo kan nun dindiu isni rabbi kadhatu malee sii galee isni bar fadhina isni ifumarraa godhuu ni dandeenya waan takka lafaa ka'ee akkanumatti godhuu ni dandeenya Yesus waan takka ifisaatiif akkanumatti ka'ee godhuu ni dandeenya yoo rabbiin hin feene rabbiin gargaarsifatee hin godha bakka rabbiin gargaarsifatee godhe jechuun maal jechuudha rabbii miti jechuu inni anaa fi atis bar rabbiin gargaarsifannee bar nama goonaa bar waan rabbi kadhannu rabbiin nu godhuu dandeenya sii galee amma isni maal jedha Yohaannis Wangeel 4:28 irratti kanee abii balxaal jeeme anarraa abbaa kiyyaa caalaa abbaa jechuun rabbii beeki abii isaaniitii deemalee sii galeeme ammas akkasumatti Yohaannis Wangeel 10:29 irratti jechuudha 10:29 irratti maal jedha abbaan kiyya hundarra guddaadhaa jedha anarraas guddaadha hundarraas guddaadhaa jee rabbiin sii galee ammas akkasumatti Maatiyos Wangeel 12:28 ilaalte maal jedha 12:28 Maatiyos 12:28 maal jedha ከጻፎቹም አንዱ ቀርቦ ሲከራከር ሰማና መልካም አድርጎ እንደመለሰላቸው አስተውሎ ከሁሉ ፊተኛይቱ ትእዛዝ ማናይቱ ናት ብሎ ጠየቀው። መልሶ እንዲህ አለ ከትእዛዛቱ ሁሉ ፊተኛይቱ እስራኤል ሆይ ሻማ እስራኤሎ አና ኢላሃኩም ኢላ ኢኸድ አፋን ሂብሩቲ ጌታ አምላካችን አንድ አምላክ ነው በቃ ረቢን እኙዳ ሻማ እስራኤሎ አና ኢላሃኩም ኢላ ኢኸድ አፋን ሂብሩቲ ሲገለ ኢላህጃ ኢላሂን tokkodha jechuudha rabbiin keessan rabbii tokko qofa ammas Luqaas Wangeel 10:20 banime Luqaas 10:20 Luqaas 10:20 እኔ ግን በእግዚአብሔር ቃል አጋንንትን የማወጣ ከሆንሁ እንግዲህ እግዚአብሔር መንግስት ወደ እናንተ ደርሳችኋል ማልጂ በማ ፈቃድ ነው የሚያወጣው አመጂኒ ነመራ ጊዜ ባሱ ፈዲና ያኙቲኒም ባሰጀ በእግዚአብሔር ነው ይላል የፈዲና ረቢቲኒም ባሳጀ አገርቴ አና ባሳ ሚቲ አማ ቁርአኒኒ ተከስመ ጃ بإذني جاء مسورة الواني مايدا فاير علته وان قولوا خنون ده فدينا ربيتين هو قولوا فدينا ربيتين أما يوحنس وانجيل شان صدوم بندوكا شان صدوم እኔ ከራሴ አንዳች ላደርግ አይቻለኝም እንደሰማሁ እፈርዳለሁ ፍርዴም ቅን ነው የላከኝን ፍቃድ እንጂ ፍቃዴን አልሻምና ani waan takka ifirraan godhuu je dhageeffadhu fadhinnaa kiyyarraa waan takka godhuu hin dindiyo akka rabbiin na ajajitti niin godha ogguun waan sun godhu eenyu ajaje gaa rabbii godheme waan rabbiin na ajaje niin godha wani niin godhe sunis maal taati ni faradaa je ogguun faradee wani sunis maal taa ni tahaa jechuu kanaafuu ani yalaa kenyin inji yaraaseen fiqaad alshaam je
ani fadhinnaa kiyya osoo hin taane fadhinnaa rabbiitiin godhaa jechuudha. Namni fadhinnaa isaa dhiisee fadhinnaa rabbii jala deeme maal jaamaa jechuudha. Afaan Arabaatti gisee deebisnu muslima jaamaa jechuudha. Nama fadhinnaa rabbii jala butame jechuudha. Siigalee? Kanaafuu Ciisaa muslima jechuudha. Muslima afaan Arabaa waan ta'eef jibbitan malee isin jechi muslima jiru hiikaansaa fadhinnaa rabbii jala butamu jechuudha. Amma Ciisaa maal jee bakka kanatti ani waan takka ofirraa godhuu hin danda'u jee akkumaan dhageetti niin godha. Maaliif wanni sun isin tahaa jee maaliif ani fadhinnaa kiyya jala osoo hin taane fadhinnaa rabbii jalaan deemaa jira akkasii miti. Wal fakkaata. Ammas kanarraa gaawwanni wattu akka Ciisaan ergamaa rabbii ta'e irraa hubanna amma gaa namni ayatni tokkichaan kan nuuni galaaf amma laaf 530 kun amma gahaadha beete. Nagalaatuma jira. Ani fadhinnaa kiyya malee waan takka hin godhu fadhinnaa rabbiitiin malee innaan fadhinnaa rabbii jala namni deemu rabbii jechuudha. Rabbii osoo hin taane ergamaa rabbii maali muslimaa jechuudha sii galee amma ati baayibilii harkaa qabdu kun bulukidaaniidhaas ni qabaa? Ana lachuun qaba. Aktii ni beektaa book of act kajaamu የሐዋርያት ሥራ የሐዋርያት ሥራ 2:22 2:22 ስለዚህ ከሙታን ከተነሳ በኋላ ደቀ መዛሙርቱ ይህን የሐዋርያት ሥራ 2:22 ይላል። እሺ የእስራኤል ሰዎች ሆይ ይህን ቃል ስሙ ራሳችሁ እንደምታውቁ የናዝሬቱ ኢየሱስ እግዚአብሔር ከመካከላችሁ በእርሱ በኩል ባደረገው ተአምር በድንቆች በምልክቶች በእግዚአብሔር ዘንድ ለእናንተ የተገለጠ ሰው ነበረ። ሰው ጃገርቴ ሚቲ ማል ጃ አምሂ ካን ሰማችሁ ደኸን ኢሳን ናዝሬት ረቢን ኸኢሳ ገመ ኸይሰኒ አስ ኤርጊ ጃ ኢሳን ናዝሬት ጀቹን ነማ ረቢን ገመ ኸይሰኒ አስ ኤርጌዳ akkas jaamire ergamaadha jechuudha. Nama jaamas biqilaan. Sunu maali kan miirikilii hedduun kan nameef mucjizaa jechuudha. Waan ajaa'iba. Kana jechuun kun rabbi ta'uu namaaf ni kan adduba. Amma kun bichaan usin giyu. Wallahi ilaadha bakka an danda'an jiru. Kana jechuun maal jechuudha nabiyyiidha. Amanus akkasumatti aman nabiiti nabii ta'uusaa. Jesus of Nazareth, a man approved of God, jaa approved of God jechuun nama rabbiin taayitaa kannee fi nabiyyi godhee as ergeedha jechuudha. Maan jechuun sa'u jechuun nama rabbii godhee gama keessanii as ergeedha jechuudha. Kana kajuu maxaafa keessanii jechuudha. Hawaariyaa ሥራ 2:22 kun gaagee haadha hedduu as baasuu dandeenya gaa yoo na gaafatte amma intarneet irraa siyaasa baasuu jira beekte. Akkasiiti inshaallah akka gaa nabi Ciisaan nabii ta'e ni amanta jeetiin yaada. Akka rabbiinis tokko ta'e ni amantaami. Rabbiin tokko ta'uu isaa amantu ati. Tokkuma jennee amanna. Ciisaan ergamaa akka ta'e amantu kan rabbiin mucjizaa hedduu kanneen fi as erge. Ergamaa ta'uu isaatti ni amantaa jechuudha Ciisaa. Kanaafuu maali ati amma rabbi tokkichatti amante Ciisaanis ergamaa ta'uu amante jechuun kana jechuun maali amma amantiin islaamaa akka itti fudhatte jechuudha. Amma wanni si hafu maali nabi Muhammad kana waa'ee isaa baru nabi Muhammadis ergamuma rabbiiti jechuudha. Hayaa. Kanaafuu maali ergamaan rabbiin tokko Rabbiin tokko Ciisaan ergamaa isaati. Ciisaan ergamaa isaati. Akkasuma Zakariyaanis ergamaa isaati. Museenis ergamaa isaati. Akkasuma nabi Muhammadis ergamaa isaati jechuudha dhuma. Siigalee? Laa ilaaha jechuun gabbaramaan haqaa hin jiru jechuudha. Illa Allah rabbi tokkicha malee. Siigalee? Muhammadis Rasulullah. وعيسى رسول الله خان ملال ilma namaatiif rabbii jechuu garaagarummaa guddaa jira. Rabbiin waan ijaan arkanii miti, waan harkaan tuqatanii miti. Rabbiin oli jechuun hundirraa oli gabroota jechuudha. Rabbiin nama fedheef ta'ammirii kanneen erguu ni danda'a. Akka sinaa godhu habiibi xiyyaaya. Somaalee hojii maaliitiin deemtaniiti? Barsiisaadhaan yuunivarsiitiin barsiisa. Achi yuunivarsiitiin barsiisa. Isin asin dhuftanii? Ani achi ol dhufuun kiyyan oolu gaa'ii sabsabaadhaaf waan akkana tiifniin dhufaa siifin bilbila yookaan immoo yoo rabbi rizqii naa kana itti yaadee qaamaanuu sibiiroo ni dhufaa yaa. Bilbilaan beektanii miti? Bilbilaan hin beekne. Yoo isin rakkifnee baay'ee natti lafa wal argine. Abshira. Yoo isin tolere. Amma gaawaa xiqqoo faayinaansiidhaas anis fatanaa takka keessaan bahee fatanaa hedduu keessaan bahee beekte.
waa'ee kasha faayinaansii walii qabachuu jira maallaqa asiin qabu yeroodhaa fi makiinaa tiraanspoortii dhuftanii. Armarraa garuu yeroo baay'ee pileenaan deemna adda fagoo waan ta'eef pileena fayyadamna miti yeroo baay'ee makiinaadhaan yoo ta'e guyyaa lama narraa fudhata. Tiraanspoortii moo? Guyyaa lama karaa bulaa jechuun jijjigaas buleetiin akkasitti dhufuu danda'a malee guyyaa takkaan kan dhufamu miti. Akkasii galatoomii Yohaannis jabaadha yaa. Ayyaa beekee. Ashi bakka. Nageenyaa bule. Isin illee nagaan bula.